Jere kaasoo kootu nyaanna kootu nunna akkasaan jette na dabbare kun namummaan keessa kiyya jira. Xiqqeenni akkasii suni waan kan kee kiisii baaftee yoon fayyadamne si dabbara. Raasaa taa'ee maal jedhe waan jedhe takkatu jira. Hujii soqee dhabee ganama laftini yaa Qaasim dirra daartee illee uffatta luka tanatti illee caammaa ni godhatta garaa beeloftee illee uffatta abshiruuf hin jedhe. Haa ta'u rabbiin kiyya hujii naa hiree hujii hojjedhee waggaa tokkoof ho'i erga hojjedhee gara Liibiyaa dhufee amma rakkoon guddaan. Waa'ee Liibiyaa irratti isin hima. Ijoolleen hadha surree gaarii godhattee islaamummaa dagattee maal jettee tun guutuun isii rakkoon isiin keessa dabrite guddaadha. An harka kiyyaan nam 25 Saharaa Liibiyaa keessatti nam 25 harka kiyyaan haadha manaatiif abbaa manaa ol fuutee mushurraa keessa jirtu harka kiyyaan ashawaa haadhee awwaaleeraan harka kiyyaan. Harka kiyyaan naannaya lafeen allaattiin barartuu wayiitu jira bakka kanatti namatu du'een ka beekamu bakka kanatti awwaala namaatu jiraan ka beekamu naannaa lafeen namni kunniin dadhabee karaa kana dhumama waan fixu jira tokko beela dheebuu fi beela waan achirraa tare Liibiyaan tun gaanjaa harkifteeti makiinaa kan akka ooftuun beektu namatu irra jira sareetu irra jiraan hin jiru. Saaraan kun akka gaaraa kana odhaa Saara akka gaaraa kana odhaabatu ittuma odhaabdeetuma deemti. Ufii gabbiinaa keessa jirti uummanni dugda duuba jira. Makiinaa booksii xiqqoo tana nama 27 itti feeti 30 itti feeti. Kanaan waliin gaaziin baarmeelii 3-4 ka gubbaa jiru. Fedhutti garagalee daaraa godhu. Kuni ka irratti fedhamu ilmaan Itoophiyaati. Ekteraa Itoophiyaa Sumaalee. Nama kennaa yaabbii saniyyuu hin beeku qabataan beeku fenqer gubbaa jedha. Achi du'ee hafee rakkoo isaati. Uf duuba deebanii fuudhuun hin jiru isa achi gatani. Wana gadhaa yaadadhu tokko keessa reeffa gurbaa gaggabee baadhee quceen kun nacite. Ufii kiyya quceen kun nacitee akira anuu du'aara. Du'aa baadhee jiraadhaa jedhee ofirraa darbe. Wayita ofirraa darbe namni du'eera jedhanii makiinaadhaan. Wayita makiinaadhaan akaaffaa fudhatee dhufee haffi ruufraayidha. Wayita haffi ruufraayidni jedhe kana gurbaan Suudaanii waan inni agadhaallee kun wallaahi gurbammaan du'eenu jennu kun laa. Wallahi ka du'e barka giddiin ofirraa quceena kutee ofirraa darbe kun. Laa jedhaa lafaa ol jedhe subhaanallah. Haga dhaallee waan sayyoo yaadadhuun kolfa wallahi. Takka hin bu'aa takka hin kolfa. Bara awwaaltee jira makan awwaalanii bira dabruudhaaf bara. Akkasitti kaahanii hin dabarre. Beelofnee dheebonnee haga fincaan keenna dhugutti hawwinu takka. Wallahi Rabbina nobaafne alhamdulillah. Gurbaa wayii amaanaa natti kennanii. Ilma gandaati kunoo jaarmaan jira hadhaan tana. Akka carraa ta'ee waas jala dhufee na dhageeffataa jira haqiiqaa jirtu. Timira takkatti akkan afaan kaahadhee arraba kiyya kanaan jiisee bulii 8 saaraa san keessa taa'ee arraba kiyya kana keessa akkana waliin dhahee jiiseeti lakki galliqimsee anquufuu irra gurbaan amaanaa natti kennan kun na harkaan du'in jedhee arrabaan jiifadhee ka'ee akkan afaanii baasee afaan kaa'e. Wallahi nandinne akka ilmooti jaatti afaanii na fudhatee na jaatti. Kunoo jaarmaanii jira. Hadhaan tana rabbi itti badhiseera maashaallah. Hin dabarre. Wayita darbinee bulii 8 deemnee makaazina ittiin guuranitti geennu shiftaan dhufaa jira jedhee warri Amaaraa kun nu qopheesse. Oromoon dhufaartii Oromoon shiftaan dhufaa jira jedhanii qophaa'anii nu eegan. Nu'uu akkasitti gaggabne akkasitti dheebonne wallahi Sumaaleen tokko asirra na dhaabatee bakka an jigetti gaggabee jira bar. Aboo bar kukkufne makiinaa gubbaa wayita gannu duchisan nu muluu nu kukkufne. Osoo akkasiin akka dhufne sanin bishaan dhufne nu muluu nu janaaza hin jiru hin dhuman akkasumaan. Maal godhan isaan kun hin beekanii bishaan fuudhanii nutti facaasan qaama keenya kana mulutti bishaan facaasan gara sa'a 2 akkas. Akkasittuu anaa fi mataa kiyyaa fi wannaa kana walitti qabeeti lafa walitti qabee akkatti na rige. Akka nu yoo asiillee baffannee ol jenne waan dubbanne. Akka nu yoo asiillee ol jenne humna ittiin godhanne. Ijoollee wayii ijoollee teennaa ijoollee dubaraa nama 4 waliin jira. Waan ofeetillee taatu ijoolleen dubaraa tun hin dadhabdu bassoo kurtee iskiriptoodhaan wallahi waan agadhaallee jazaa guddoo mucattiin sunnaa taate ijoolleen sunnaa taate waan hin daganne iskiriptoodhaan nutti buusaniiti akkasitti gara sa'a 6-7 baffannee bakkuma ciifne iyyuu mataa ol qabachuutti kaane. Bakkuma ciifne ana qofaa miti. Hawaasa nama 1000 lakkaa'aman kun. San keessa dabrine.
onnu oofanii akka hoolaatitti gooruu takkatti ka bakka ciiftu hin qabne garana gara galtu hin qabne haga gaafa birrii ergattuutitti kana keessaa kan istuman achi keessa ciifta. Qooyi tana qofatti miti. Paastaa duwwaa ijoollee Awurooppaa jirtan, ta Jarmaan jirtan, ta Ingilaandi jirtan, ta biyyoota garaagaraa keessatti facaatan, ta karaa Liibiyaatiin dhuftan. Haqiiqaa jirtu gadi baafna. Ka hadha abbaan kiyya eessa jira? Gosti tiyya eessa jirti? Aniin kaleessaa hadha bakka kam jiraa of dagatte, of duuba deebi'uu wallaalte. Paastaa duwwaa ka waa takka soogiddan qabne, ka zayitiin qabne, nam 8 isaanii hagattii tanaatitti walitti si kennan. Wayita ati sin gubuu ibiddi kuni oo'aa akka ibiddarraa gadi buusaniin. Oo'aa akka ibiddarraa gadi buusaniin fuudhanii sitti kennan. Wayita ati akkan harkaan qabdu coraa si gubaa. Yoo hagatti matana habbaa lamaa fuutee ati akkana kaattee asii gad deebitu hin jiru. Dhumate akkasitti makzana san keessatti san dabarsine. Achii kaane wayita gara tiraappiloosi fe'an makiinaa hoolotatti fe'an kanatti daa'ima keessa jira, xiqqaa keessa jira. Gara Tiripoolii hoggoosi fe'an makiinaan kun shiffiniidha. Makiinaan kun guutuun isaa shiffiniidha. Asitti osii oofani. Qaxxiidha akkana ijaajjalmi namaa kun akka kanatti. Akka kanatti ijaajjalmi namaa. Hin fincaanu kadanfi kan keetuu coraa kan keessi quuncisu makiina san keessatti oo'arra. Danfummaan qaama kan keetuu si quuncisu. Bakki teettu hin jiru. Dhaabattee qaamni kan kee du'uun illee ni jira. Achii ka'ee akkasitti tiraappiloosi gaha. Tiripoolii. Rakkoo meeqa keessa taree bakka san gaha. Yoo achi ga'ee illee rakkoon isa mudattu, rakkoon isa qunnamtu, bahara gubbatti naqanii hin nyaata, hin dhugaan kan jirre, rakkoon guddoon bahara san gubbatti fedhu abbaan barbaade akka barbaade si godha. Wallaahi mucatti hagadhaa yaadadhaa ijoollee wayii Naajeeriyaadhaa xiqqoo kabajaa qabna nu akka Itoophiyaatitti kabajaa nuu qaban. Mucatti wayii Naajeeriyaadhaa oluma qabeetuma mogolee isii kana keessa itti naqe tuksi namtichi. Wallaahi bakka deedeetti ulfaan jirti. Rabbitu naa ragaa. Wallaahi hin turre achi yoo ijoolleen ani waliin jiraadhe as keessa jiraatan. Fakkeenyaaf Ustaaz Umar Faaruq yoo as jala jiraate naa ragaa. Eega Rabbiiti. Ima deette mucattiin. Wayita inni shugguxii itti qabsiise. Laayifii san keessa tarree kasanuu taru ka waaqaa fi bishaan lafaa malee ka biraa hin argine boottii silaa nama 50 yookiin nama 20 qofaan deemtu nama 110 gubbaa naqan. Wayita baaratti si qajeelchan. Dhooyee si nyaatee si dabarse wallaahi billaahi osoo bahara kana keessa soqanii laffeen ilmaan Oromoo bahara kana keessa jirti. Gaafa nu yaanu nam 800 fi 80tu yaabbate. Gaafa nu bahara yaanu. Nam 800 fi 80 ilmaan Oromoo nama 100 fi 14. Nama 214 Suudaaniin kan nutti dabalame nam 6 gaafsan. Namni 600 fi 60 lammiilee Gaanaa, Naajeeriyaa biyyoota garaagaraa kan. Eertiraa, Somaalee fi Eertiraalleen akkasitti keessa hin jirani. Nu'uu walitti makaman isaan. Walitti qabanii fe'an. Walitti qabanii wayita fe'an kana bishaan ka'ee jira wayita kana. Dambaliin ka'ee jira. Hin fe'anii wayita fe'anii nu haa fe'aniif ariifataa turre nu. وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلى رب الله. أريفنا وتعرف أن رب سر رب الراء دوبا نهم بسين وجولته. وجولنا نبى جها في جها تما قلقلا وأفو في الإنسان نوجنا سبهين أزانمت في أمنه. سبهي رت في أمنه ويتسب سبهي صلاتك أي ربي كي كان واقف يا ربي جرين. Yoo ati ya bahara kana keessa illee goote obboleessi kiyya du'ee ture hin jiru. Obboleessi kiyya bara 2016 ji'a afraffaa gaafa bulii 14 yoo yaadattan taate ijoolleen gaafsan nu waliin jirtan. Obboleessi kiyya du'ee ture hin jiru yaa rabbi jedheen subii salaatee wallaahi ashawaa qorraa gubbatti salaatee agadhaan yaadadha. Yoo ati ya bahara kana keessa illee naafeetee jiraatte yaa rabbi achi na baasii na ajjeesi. Yoo kaanii na dabarsi haadha tiyya lammatana yalaa hin boochisin tana si kadhadheen rabbii kiyyaan subii salaatee. Ittiyaane wayita ittiyaanee jennu wayita akkana daqiiqa 30 iyyuu hin deemne na fakkaata.
aduun baate wayita achirraa xiqqoo wayita achi sin'ee akkana gara sa'a tokkoo deemne dooniin teenna citte bishaan jalaan naquu jennaan. Ijoolleen Sa'iidii daa'immanii nama lamatu nu waliin jira. Ijoolleen dhalattuun ji'a tokko nguun rahmatullahi alayhi rabbi rahmata isaa haa godhu asumaan isaallee. Sa'iidii ijoollee agaafraati Liibiyaatti du'e rabbi rahmata isaa agaafraa ta'een beeku Liibiyaatti du'e. Ijoolleen isaa daa'immanii mucatti nu waliin jirti. Haawwatii haadha manaa wajjin. Sa'iidiin yaadadhe wallahi. Rabbi rahmata isaa haa godhu. Ijoolleen isaa nu waliin jirti. Daa'imman biraadee lama namatu nu waliin jira. Aduun gubbaa abboo aduun bahara gubbaatti noo'in waan qiyaamaa wayii achi gubbaatti gadi sitti bu'eeru fakkaata. Oo'i kun daa'imman tana wii nu harkaa godha beeta. Kana keessa adoon hin citte awwaan biraan jenne wallaahi rabbi raga. Rabbi isa biyyii tanaa nu laali jedhee waan akka kennan laalini yaa rabbi isa biyyoota tanaa. Yaa rabbi اللهم أخرجنا مخرجا سلاما وأنت خير الخارجين. عمر الفاروق والله كما قاسم دعاء يقول يا أنا اللي أتي قرنا رب ما تبونا بيتا. Osoo akkasitti boonnu markabni guddaan rabbi nuuf fide doon inte nacitte osoo achirraa daqiiqaa 30 deemne lixxe nuuni. Markabni kun ka warra bala nageenya immoo kama waa fe'atee deemu. Tanillee biran geenne kagaaza fe'atee Liibiyaa irraa deemutu dhufe. Amma ijoolleen ta mana hidhaatitti umriin isii irraa dhume mana hidhaa kana keessa umriin isii irraa dhumetu achi keessa jira. Umriin isii as keessa dhumatu wayya mana hidhaa sanitti deemnee umriin nu dhumuu irra jette ijoolleen. Wayita ijoolleen akkana jettu mee harka keessan akkana qabaa jedheen. Yoo dooniin kun doonii hamtuu ta'e yaa rabbi nurraa qabe. Qaba achitti achi ofirraa qaba. Yoo ka khayrii ta'e tantamatti akka rabbi nu biraan ga'u du'aa godhaadhe. Yaa rabbi yoo ka khayrii ta'e nu biraan ga'e yookaan yaa rabbi nurraa qabe. Yaa rabbi nurraa qabe. Amiin ijoolleen muluun isaa. Wallaahi markaba guddaadha ka dhufaa jiru kun. Markaba guddaa gaazii fe'atee deemu. Allahu akbar. Amma dooniin kuni harkuma keenna kana akkana gadi hin deeffanne nu bira ga'uuf. Itaalii jedhe gurbaan nuun oofu uummata gurraacha kanaa itti achi qabuu dide. Dubartii keessaallee dhiiratu jira mucattiin takka ijoollee jimmaatii Roomaa jedhamti. Hin deebiftamoo hin deebiftu jetteen. Gara markabaa hin deebifte ilma haadha. Hin deebiftamoo hin deebiftu anillee bira jira. Itti zoorsiifne doonii amma wayita doonii itti zoorsiifnee nama 220 suutaan dhaabnee osoo waa takka nu keessaan bu'in osoo daa'imman teenna nu jalaan rakkatin itti ol yaane. Wayita itti ol yaanee haga nuun deeme guyyaa lama moo akkam nuun deeme baara gubbaa guyyaa lamaaf wayi nuun deeme. Nasrii rabbi nuu fide wayita nu achi geennee Sardiiniyaa jedhanii Sardiiniyaa geennee Sardiiniyaa kana nu taqabbalamnee dhiqannee nurraa geeddaranii hoteela nu kennanii teenee televezyiinii ilaalu ijoolleen kaleessa noo fooyyaate 600 fooyyi kun dhumatan. Bakka tanaaf isinii deema. Dhumte ijoolleen tun mul'isaa jira miidiyaan. Ila ijoolleen nu duraa yaate dhumte ila ijoollee kanuma jedha namu. Alhamdulillah rabbii kiyya kadhanni fi haa ga'u. Rabbii kana achirraayyuu kaanee ijoollee tana ijoollee rakkoo tana walii argine yoo bulii sadi geennu haraqee kabrii akkana harka qabattee daaraa gurra ofii irraa hin dhiqanne. Wallahi daaraa gurra ofii irraa hin dhiqanne dhuddi beeta itti dhufne anaaf Umar Alfaaruq bata jarana jedheen wallahi ashawa mallee gurra keessaan dhiqattanii jennaan deemi maaltu shigaa yoo jedhe qaruura akkana deeffatee akka tokko gadhaallee yaadadha abboon utubsiisuu barbaadda beena namuu xariiqa ofii gubbaa jira naan jedhu Umar Alfaaruq kan lubbuun jiru kana waliin deebina barsiisa. Wallahi rabbummaanuu badhisinuma keessa rabbiin keessa isin buuse kanaaf isaanuu baasee wallahi Allahu akbar. Daaraa kana wallahi daaraa kana daaraa nafa gurra keessaan dhiqanne deemi daawa masjida goni jedhe qaruura akkana naddeeffate wallahi rabbi raga qaruura akkana naddeeffate yoonni lafa onna ka'e abboon utubsiisuu barbaadda beena namuu xariiqa keessa jiru keessa jira beena naan jedhe ustaaz Umar Alfaaruq biraa deemne. Ijoolleen hadha akka argan ta'anii fi uf dagatan kun kulliin isaanii waan isaan keessa dabran. Wanta isaan ta'an. Ustaaz waan tokko waan alichitti sin gaafachuu barbaadu bakka doonii tanatti. Doonii kana yoo dhagahu odeeffannoo hanqaburraa yoo dhugaa ta'uu baatte illee hin beeku. Namootuma baqattummaaf galaana kana ce'uu deemu leenjisaniitiin doonii itti kennanii jedhan. Wanni kun akkam. Amma doonii kanarratti. Ka dooniin isiniin oofu kuni
achumatti ka isinuma waliin gara xaaliyaanii dabruu barbaadu leenjisanii namuma isin keessa jajjabaa ta'ii leenjii kennanii fi itti kennanii karaan kana jedhanii maappii kennanii fi karaa kana deemii jedhanii. Doonii akkaataan jiru doonii kana doonii kun jalli isaa komborsaatu xaawulaa fi muralee fi komborsaatuun dalagama jalli isaa. Gubbaa isaa kana zuuriyaa akkanatti deebisanii afuuffaa fiinyaa kana sharaatu jira kan waxxaramu irratti. Sharaa kana irratti waxxarama. Namoonni doonii namaan oofu ijoollee mateen ijoollee Oromoo osoo hin taane warra baharaa irratti guddate. Warra naannaa Habaaraa ka akka Maalii, ka akka Gaanaa, ka akka Sumaalee. Oromoo keessaallee an doonii oofuu danda'a yoo jedhe guyyaa lama yookiin guyyaa tokko tireeniingii goosisanii irra kaa'ani. Guyyama lama yookiin guyyama tokko tireeniingii goosisanii irra kaa'ani. An oofuu danda'an jedhee anummaan qaasim oofuu danda'a doonii tana jedhee yoo itti bahee jarri waan na dhooggataniif hin qaban. Nama kana fixaa, nama kana dhumataa, nama kanatu nama boru itti gaafatamummaa qabna ni haa iyyawwaa takka wanni akkas jedhu hin jiru. Akkuma naannayaatiif malee wanni kaapiteena gahaa fuudhanii nama kana ceesisuu danda'u jedhani. Kanaayyuu bara wayita doonii isaanii arge kunummaanuu gallakkisee garagaluu baatee lubbuu ofiitu didee keessa gaddeebee hawaasa keessa ta'a. Maaliidhaaf jennaan yoo qabame rakkoo guddaa. Innummaan kunu situ fuudhee fideedha. Kanaaf jecha waa baay'eetu jira. Ani wanni guddaan nama kenna. Wallahi wanni guddaan yeroo baay'ee taa'ee tafakkuru saharatu taraaf liibiyaa baharatu taraa keessatti yoo deemini wallahi namni saharaa liibiyaa qammase namni saharaa liibiyaa keessatti hin xiqqaatin namni saharaa san keessa taree ammallee yoo dachee akkasii san argu lafannaan mara waan hin beekoni. Waan hagattii tanaa waan haga qubni kiyya akkan ossiqe kana waan bulee jedhamu waan takka hin argine guyyaa 8 keessa deeme anu fi kiyya waan incaagirree biyya waan lafaa margu jechuudha. Incaagirree biyya kennaan beeytaami. Ka'oodaan haratan wallahi waan akkas osoo maal guyyaa 8 guyyaa 12 irra deemne saaraa san keessa guyyaa 12 ka makiinaa akka xayyaaraatti bararu kana akka xayyaaraatti jarri ashiisha kana harkiftee akka xayyaaraatti barariftu kana waan haga kanaa waan lafaa margu waan gurraacha jinan argine waan haga quba kiyya akkan ol qabe tanaa waan gurraacha waan jedhu kana keessa sirbiin kun akkan dhaabatee achuma gubbattuu lafti siin marti achuma gubbattuu lafa tanatu meedaa kana laaltee gaaran argitu mukan argitu waa takkan argitu ijjitu waa si dhaqqabdu mataan si bowaafata yoo laaltee waan dhaqqamne waan hin dhaqqamne tokko yoo laaltu bar nihai ijjituun si laaltee sin dhaqqabdu lafa si mara achi keessatti bar bishaan dhugdu jiru wanni nyaattu jiru wanni hundi si hadhaa wannummaan hundi jiruu san keessatti wallahi jiruu san keessa taree namni rabbi ofii yoo dagate. Ama duuba ustaaza osoo waan rakkoo namni keessa dabru san tokkoon illee akkasitti faanaa deemanii viidiyoo guutuullee waraabanii itti garsiisanii. Dhaloonni ammaa kun waan akkasin dhagahu wanna takka cufa gurri isaa waan akkanaa kanarra. Anillee dhaqeetuma du'ee arga malee galaanaan nyaatamee arga malee hidhamee arga malee tumamee arga malee sin dhagahu. Wanni jiru amma tummarru afaanuu jijjiiratteeti bakka maraa kunoo miidiyaa gubbatti namni nu argu tanuma nutti himata. Tanaaf dhaamsa maal qabdan isin namoota ilmaan isaa biyyarraa baatee yookiin mari'ateetu ergee yookiin jalaayyuu badee deemee amma Liibiyaa qabanii akkana godhanii horii akkana miliyoona ganaa 800,700 gaafatanii jedhamu kana maal dhaamtammee kana isin ka'u.